Shamarka fuunee hordoftoota FIB irraa dirree ispoortii torbanitti guyyaa tokko simbiraan ga'u isiniif qabannee dhiyaannee jira. Dirree ispoortii FIB simbiraan ga'uun kan isin faana turu an Mubaarak Bashir Abboomaa Qaasoo waliin ta'uun gama ogummaa kaameeraa fi teeknikaan Lammii Solomoon nu faana jira. Hanga xumura qophii keenyaatti yoo nu faana turtan odeeffannoowwan ispoortii wayii ta'uu kan biraa argachuu dandeessu. Odeeffannoowwan ispoortii asirratti hin arganne immoo 75-76 irratti oke jechuun yoo ergitan odeeffannoowwan ispoortii kan biraa simbiraan ga'uu dandeenya. Amma gara sagantaa keenyaatti dabarra nu waliin tura. Tole, kam tapha Premier League kubbaa miila Itoophiyaa irratti kan nuti eegalu kan torbee kana kan isaa taphatamee darbee jechuudha. Achirraa qabxii isaa daawwattoota keenya biraan geenye gara biyya alaattis deemnee taphoonni torbee kana gaggeeffaman baay'ee kan eegamanis ni jiru. Akkasumas jijjiirama gamalee isaatiin taasifamaa jiru fi baalaandoorinis dhiyaataati kan inni jiru. Kana kana daawwattoota keenya biraa odeeffannoo kan kennitan. Eeyyeen egaa Beetkingii Premier League Itoophiyaatiin torbee kana taphoonni hedduun gaggeeffamaniitu kan isaan jirani. Beetkingii Premier League Itoophiyaa kun addaan cituudhaan kan inni ture. Haa ta'utii garuu torban darbe keessa gara taphaatti deebi'uudhaan wal dorgommii gaggeessaa turani. Sababni isaan addaan kutanii turaniif haalota wayitawoo biyya keessa jiraniin wantoota garaagaraatiin tapha gaggeessuu sababii hin dandeenyeef addaan citeetu kan inni ture. Haa ta'utii torban kana keessa immoo wal dorgommiiwwan garaagaraa gaggeeffamaniitu jiru. Kan wal dorgommiin kun gaggeeffamaatti jiru immoo Yuunivarsiitii Hawaasaatti istaadiyeemii isaa guddichatti kan inni wal dorgommiin Beetkingii Premier League Itoophiyaa gaggeeffamaa jiru. Guyyaa wiixataa gaa taphootni lama gaggeeffamaniitu jiru. Guyyaa wiixataa kan waliin morkatan bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi kilabni Faasil yookaan Faasil Kanamaa waliin morkatanii turani. Faasil egaa akkuma beekamu bara darbe geeba Beetkingii Premier League Itoophiyaa kana argachuudhaan injifannoodhaan kan inni golabe. Haa ta'utii liigii olaanoo irraa kan ol guddate kilabni bulchiinsa magaalaa Finfinnee galchii lama sanayyuu lamaanuu dursee galchuudhaan 2-1 kan inni injifachuu danda'e. Faasil duubarra daqiiqaa 60 booddeedha galchii tokko galchuudhaan 2-1 taphni kun goolabamu kan inni danda'e. Wiixata gaa tapha sa'aatii 10 irratti gaggeeffame kan biraadhaan immoo Hadiyyaa Hosaanaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa waliin morkateetu kan inni jiru. Akkuma beekamu gaa bulchiinsi magaalaa Adaamaa tapha Beetkingii Premier League Itoophiyaa bara darbeetiin hiriisa irra deebi'ee mirkaneeffachuudhaan warra liigii olaanaa irraa ol guddatan waliin irra deebi'ee morkachuudhaan egaa kan inni Beetkingii Premier League keessatti hafuu danda'e malee keessaa bahuudhaaf kan inni ture. Taphni isaan wiixata gaggeessan Hadiyyaa Hosaanaa waliin immoo 0-0dhaan xumuraniitu kan inni isaan jirani. Taphni kun kibxata illee itti gaggeeffame. Kibxata akkuma himatti ture kibxata irratti taphni gaggeeffameeti kan inni ture. Jimmaa Abbaa Jifaarii fi magaalaan Dirree Dhawaadhaa taphatameeti kan isaan turani. Kana irratti Jimmaa Abbaa Jifaar galchii tokkoo fi sadiin mo'atameeti kan jiru jechuudha Dirree Dhawaadhaani. Akkasumas Walaayittaa Dichaatii fi Bunni Itoophiyaas taphateeti kennee ture. Walaayittaa Dichaadha galchii 3 fi tokkoon Buna Itoophiyaadha injifateeti kan jiru. Bunni Itoophiyaadha akkuma beekamu tapha Premier League Itoophiyaa yookiin immoo Beetkingii Itoophiyaa keessatti gahee guddaa kan inni qabaate ture yookiin iddoo guddaa kan inni qabu ture. Haa ta'u malee Walaayittaa Dichaanis garee haala salphaatti ilaalamu osoo hin taane garee gahumsa gaarii irratti argamu kan inni fakkaatu galchii 3 fi 1 kan inni injifatee jiru jechuudha. Taphni kun itti fufuudhaan guyyaa kanis guyyaa roobii taphatame. Guyyaa roobii kilaboonni Oromiyaa keessaa Oromiyaan kilaboota hedduudha kan inni Beetkingii Premier League keessaa qabu. Sana keessaa immoo sabbataan ga'umsa gaariidhaan bara darbe Beetkingii Premier League kana xumureetu kan inni ture. Bara kanas egaa ga'umsa gaariidha jechuun hanga danda'amutti galchiiwwan illee hagas mararratti yoo lakkaa'amu baatan illee walqixaanis xumuraatti kan inni jiru. Beetkingii Premier League Itoophiyaa kanarratti geeba furachuudhaan qabxii gaarii galmeessisuudhaan yeroo gabaabaa keessatti immoo gadi bu'ee injifatamuudhaan yeroo garagaraatti deemaa kan jiru Jimmaa Abbaa Jifaarii Adaamaaniif sabbataan hanga tokko ga'umsa gaariidha kan isaan agarsiisaatti jirani. Irra caalaa immoo bulchiinsi magaalaa sabbataa ga'umsi isaa leenjisaa illee jalaa jijjiiramee ture garuu bakka buusuudhaan illee leenjisaa haaraa galmee mallatteessisuun ga'umsi inni bara kana agarsiisaatti jiru illee haaluma gaarii irra jira. Kanaaf istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaa irratti guyyaa roobii waliin morkachuudhaan jechuudha Buna Sidaamaa waliin morkachuun sabbataan 1-1 qabxii qooddateetu kan inni ture. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaa Qiddus Goorgis waliin taphachuudhaan duwwaa fi duwwaadhaan isaanis 0-0dhaan kan isaan xumurani.
waldorgommiin torban kana keessa gaggeeffaman irra caalaan isaanii walqixaanii kan isaan xumuramaatti turan egaa waldorgommiin beetkiingii piriimer liigii Itoophiyaa kun walumaa galatti kilaboonni Oromiyaa deeggarsi isaan barbaachisu isaaniif godhame waldorgommii beetkiingii piriimer liigii Itoophiyaa bara kana irratti ga'umsa gaariidhaan ni golabu jenneetu abdanna keessatti iyyuu sabbataan qabxii gaarii bara darbe fidee tukan inni ture bara kana immoo sanarra fooyyessuudhaan sadarkaa gaariidhaan ni xumura hanga sadarkaa geebaatti illee dhufu yoo baate Afrikaa keessatti shaampiyoonsii Afrikaa ni morkata jenneetu abdanna. Egaan taphni piriimer liigii kun itti fufuudhaan illee taphoonni darbanis ni jiru kan guyyaa har'aa gaggeeffamu taphoonni hedduun isaanii gara fuulduraatti dabarfamaniitu jiru. Isaan keessaa garuu taphni tokko torban kana kan guyyaa har'aa ni gaggeeffama. Haa ta'uti taphni piriimer liigii kun haala kanaan torban kana dabarseera jechuudha. Tapha beetingii Itoophiyaatiin jechuudha hanga ammaatti yoo ilaalle sadarkaa isaanii jechuudha Faasil Kanamaan qabxii 9 qabachuun sadarkaa tokkoffaarra jira. Walaltaa Dichaanis qabxii 9 qabachuudhaan sadarkaa lammaffaarra jira. Baardar qabxii 7 qabachuun sadarkaa sadaffaarratti kan inni argamu. Arbaa Minch immoo qabxii 7 qabachuun sadarkaa afuraffaa. Direedawaan immoo akkasuma sadarkaa shanaffaarratti kan inni argamu. Qabxii 7 walitti qabateeti kan inni jiru jechuudha. Eeyyeen egaa sadarkaa afuraffaarraa kaasanii hanga sadarkaa ja'affaatti kan jiran qabxii 7 qabxii wal qixxaadha kan isaan qabani. Ati hanga Direedawaatti erga waan ta'e raayyaan ittisa biyyaa sadarkaa ja'affaa irratti qabxii 7 walitti qabachuudhaan kan inni argamu. Akkasumas Qiddus Giyoorgis qabxii 6 walitti qabachuun taphoota 4 taphate keessa jechuudha. Taphoota 2 taphoota tokko qofa injifachuun 3 qabxii qooddachuun egaa kan inni sadarkaa 7ffaa irratti argamu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sadarkaa 8ffaa, Hawaasaan sadarkaa 9ffaa, Bunni Sidaamaa sadarkaa 10ffaa, Walqixxeen sadarkaa 11ffaa fi akkasumas kilaboota Oromiyaa keessaa immoo sadarkaa gaarii qabatee kan jiru Adaamaan sadarkaa 12ffaa, Sabbataan sadarkaa 13ffaadhaa fi Jimmaan Abbaa Jifaar immoo kilaba Oromiyaa keessaa kilaba qabxii gadaanaa qabu akka beetkiingii piriimer liigii Itoophiyaatti illee taphoota 4 taphachuun 4 otoo hin injifatin kan jirudha. Kanaaf Jimmaan Abbaa Jifaar sadarkaa xumuraa irratti argama. Gan tapha beetkiingii piriimer liigii Itoophiyaan kanaan kana yoo jenne akka Oromiyaatti odeeffannoo xiqqoo biraan ga'uudhaa fi kilaboonni Oromiyaa wal dorgommii isaan bara kana keessa taasisan ji'a muddeerraa jalqabee eessatti akka gaggeeffamuu fi bakka isaanii ramaddiin isaanii hundisaa ba'eetu kan inni jiru. Sanas egaa Koomishinii Ispoortii Oromiyaa fuula feesbuukii isaanii irratti illee maxxansanii jiru. Odeeffannoowwan kanaan wal qabatan feesbuukii isaanii irraa argachuu danda'u jechuudha. Daawwachuu danda'u jechuudha. Kanaan jennee gama Baargamaatti kan nuti dabaru ta'a. Baargamaatti dabaruudhaan kan jalqaba irratti argamu leenjisaa Manchester United wajjin kan wal qabatudha. Akkuma beekamu Manchester United qormaata gurguddaa keessa seeneeti kan inni ture. Keessumaayyuu erga taphoota walitti aansuudhaan taphoota gara 5tti dhiyaatan injifatameeti booda manni isaa tasgabbiin wanta jedhamu keessatti hin turre. Kanuma wajjin wal qabsiisee leenjisaa haaraa qacaruudhaaf akka jirus himamaati kan inni jiru. Walumaa galatti sadarkaa dhumaarras akka gaaniidha kan isaan himamu. Leenjisaan kun eenyudha jennee bal'inaan kan irratti dubbannu ta'a jechuudha. Leenjisaan kun lammii biyya Jarmaniiti. Bakka Ole Gunnar Solskjaer kan isaan bu'an jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Manchester Mike Carrickidhaan kan inni durfamaati jiru. Walumaa galatti leenjisaan haaromni gara Manchester Uniteditti dhufe kun akkamiin gochuu danda'a? Manchester United garamitti geessuu danda'a kan jedhu amma maarraa odeeffannoon bal'aan baati kan isaan jiran jechuudha. Walumaa galatti mee waa'ee leenjisaa kanaas dubbanne akkasumas Manchester United taphaa torbee kana geggeessu keessaa taphni inni Chelsea wajjin taphachuudhaaf jiru baay'ee tokko soominaan kan eegamaati kan inni jiru jechuudha. Guyyoota muraasa keessatti sa'aatii guyyoota muraasa fuuldura keenya jiran kanatti guyyaa boruuti taphni kun haalaan eegamaati kan inni jiru jechuudha. Walumaa galatti waa'ee leenjisaa kanarraa dubbannu. Eeyyeen egaa leenjisaan Manchester United kun keessattiyyuu wal dorgommii bara 2021 fi 22 kana keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti qabxii gadaanaa argamsiisuudhaan sanarrayyuu darbee kilaboota hin eegamneen Manchester olaantummaa waggoota dheeraaf irratti qabu hirkatti injifannoowwan hin eegamneen sanayyuu goolii hedduun irratti lakkoofsifamuudhaan egaa kan isaan injifatamaatti turani. Kanuma wal qabachuun egaa leenjisaa isaanii kan isaan hari'anii leenjisaa biraa bakka buusuuf illee barbaadaatti kan turani. Kanaan wal qabachuun egaa leenjisoonni gurguddoon hedduun sadarkaa intarnaashinaaliitti illee ga'umsa gaarii qaban maqaa gaarii qaban hedduun maqaan isaanii wajjin ka'aa ture. Isaan keessaa fakkeenyaaf kaasuuf Zinedine Zidane illee maqaan isaanii ka'eetu ture. Sana booddee immoo leenjisaan PSG Paris Saint-Germain gara Manchester United dhufuu danda'u jedhamee illee
yeroo odeeffannoowwan ka'aa turanitti yoo PSG'n leenjisaa isaa kana dabarsee Manchester Unitediif kan kennu ta'e Zinedine Zidane gara PSG'tti illee dhufuu danda'a jedhameetu yaadamaatti ture. Kanaan osoo jiramu leenjisaan haaraan keessatti Premier League keessatti mul'atan illee hin beekne Faransaay keessatti immoo akka malee beekaman gara Premier Leaguetti dhufuuf jedhu jira. Jaarman keessatti baay'inaan kan isaan beekamanii leenjisaan kun jechuudha. Akaadaamiiwwan hedduu leenjisuudhaanis maqaa guddaa horataniiti kan isaan jiranii. Hergan Kloppis dabalatee Thomas Tuchel leenjisaa amma Chelsea leenjisaa jiran wajjin nama bal'inaan wal beekan akka ta'edha kan isaan himamaa jiru jechuudha. Ralf Rangnick nama ga'umsa guddaa qaban akka ta'an kan isaan himamu keessumaayyuu garee isaanii keessatti yookiin garee isaan leenjisan keessatti taphattoonni dhiibbaa uumanii akka taphatan akkasumas balleessaa garaagaraa raawwachuudhaan garee morkataa isaanii irratti dhiibbaa guddaa geessuu nama dandeessanidha jechuudha kan isaan himamanii. Garee ofii isaanii ammoo jalqabuma irraatti ijaaruu nama jaalatan akka ta'e kan isaan himamu. Garee ofii isaanii yookiin ammoo kilaba leenjisan sanii gadi bu'anii jalqabuma irraa leenjisanii walitti gurmeessanii isaanitti fufuu kan isaan barbaadanii. Haa ta'u malee amma kontiraataa leenjisummaadha ji'a jahaatiif kan isaan gara Manchesteritti dhufaa jiranii amma taphni kilabii Premier League waggaa kanaan dhumatutti jechuudha. San booda immoo waggaa lama itti fufuudhaan waliigaltee haaraa kan isaan mallatteessanii. Ammaaf garuu Ralf Rangnick jechuudha taphattoota ciccimoo hedduu qabatee jira Manchester United ganna darbe kana taphattoota ciccimootaan hedduu isaanii mallatteesseeti kan inni jiru kanneen akka Cristiano Ronaldo fa'aa ofitti dabalee jira. Bruno Fernandes dabalachuu danda'a. Taphattoota ciccimootaan baay'ee of keessatti hammateeti kan inni jiru gareen kuni. Tapha gara fuulduraatti leenjisaa kana wajjin itti fufu maaltu dhufuu danda'a gareen kun maal fiduu danda'a kan jedhu gamanumaa tilmaamni kennamaafi kan isaan jiru. Ergan Kloppis leenjisaa Liverpool yaada kennaniiti kan isaan turani. Premier League England keessatti namni jabaan tokko dhufuuf akka jiru natti mul'ata jechuudhaan kan isaan ibsanii. Kana jechuun nama jabaa jechuu ibsuun isaanii hammam akka isaan beekanidha. Ralf Rangnick isaanis yeroo yaada adda addaa kennan yookiin haasawaa garaagaraa taasisanitti akka fakkeenya godhachuudhaan akkaataa isaan garee isaanitti ijaaran irratti yeroo isaan ga'umsa isaanii ibsaa turan kan isaan yaadatamanidha. Walumaa galatti Manchester United nama isa madaalu wayii argachuu akka jirutti illee warroonni baay'ee ispoortii bal'inaan beekan dubbataa jiran jechuudha. Eeyyeen egaa Manchester United waancaa yookaan geeba Premier League England erga fudhateeti waggoota hedduu lakkoofsaatti kan inni jiru wal dorgommii bara 2012-13 irratti erga geeba argateeti as bifa yaaduun milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'uti olaantummaa Premier League England irratti qabu deebisuudhaaf erga seera Alex Fergusoniiti leenjisoota hedduu jijjiiraatti kan inni ture. Leenjisoota kana haa jijjiiru iyyuu malee bifa yaadeen milkaa'aaf ittiin turre sana keessatti iyyuu leenjisoota sirriitti Manchesteriin beeku jechuun yaaduu fi taphattoota Manchester keessatti muuxannoo gaarii qaban illee leenjisaa gochuunis yaalii guddaadha kan inni taasise. Inni amma kontariitii milkaa'uu danda'a. Garuu namootni hedduun akka gufaatiitti ta'a jedhanii kan isaan kaasaa jiran keessaa leenjisaan kun yeroo hedduu kilaba jalqabarraa kaasee ijaara. Lafarraa kaasee kilaba ijaaruu irratti wanta xiyyeeffatuuf bara Premier League kana keessatti ji'oota ja'a qofaaf waan leenjisuuf tariitii itti ulfaachuu danda'a jedhaniillee warreen tilmaaman ni jiru. Haa ta'uti Manchester United waggoota saglan darbaniif geeba Premier League waliin osoo waliin argin tureetu kan inni jiru erga wal dorgommii bara 2012-13 jechuudha. Kanaaf bara kana immoo imalli isaa hanga kasmara namatti tola kan jedhu miti Champions League irratti hanga Premier League Englandiitiin taphoota torbee 12 geggeesse keessa hanga ammaatti taphoota 5 kan inni mo'atame jechuun ni danda'ama. Yoo kana ilaalte jiraate taphoota kana hundumaa mo'atameeti kan inni jiru. Sadarkaa innis amma yeroo kana irratti argamullee sadarkaa hammas Manchester United madaalu miti sadarkaa baay'ee gadaanaa irratti kan inni argamu. Leenjisaan kun ammoo Ralf Rangnick yoo garee kana qabatan guutumaan guutuutti taphattoota ciccimoo kana qindeessuudhaan tapha Premier League England keessatti warroota maqaa guddaa qaban kanneen akka Liverpool, Manchester City, Chelsea fa'aati dhiibbaa guddaa uumuu kan isaan danda'anidha. Inni biraa immoo tapha Manchester United yeroo darbetan Champions League Awurooppaa wajjin geggeessee Valeriyaadhaan mo'atee irrattan kan durfamaatti ture Michael Carrick'dhaani. Yeroo sanattis yoo fudhattee turte akkuma jalqabarraa kaasuu ilaalte Manchester United leenjisoota haaraa fiduu wajjin wal qabate leenjisoota hedduudha garee kanaatti kan fide. Ole Gunnar Solskjaer yoo fudhatte taphataa dura Manchester Unitedidha. Booda garuu geeba tokko illee osoo hin argatiin akka carraa ta'eeti kan darbe jalqaba irrattan yoo dhufu Ole Gunnar Solskjaer taphoota 8 walitti aansuudhaan taphate
injifannoodhaan kan inni goolabe jechuudha. Amma immoo haalli Manchester United bara kana keessa jiru yookiin ammoo Premier League bara kana keessatti inni jiru baay'ee tokko sadarkaa gadaanaa ta'uu wajjin wal qabate leenjisaan kun keessumaayyuu namoota Jaarman yookiin ammoo leenjistoota Jaarman horatti keessa nama jalqabaa ta'uu akkasumas gareewwan hedduu kanneen akka Schalke, RB'n, Lisbon fa'aa leenjisuudhaan nama maqaa guddaa horatanidha. Walumaa galattan qindoominni inni taphattoota Manchester United kanneen akka Cristiano Ronaldo fa'aa wajjin uumuu danda'u, David De Gea akkasumas Paul Pogba wajjin uumuuti inni danda'u maal fakkaata kan jedhu gamanumaa tilmaama guddaa argataa jechuudha. Manchester United masaanuu guddaadha jedhamee England keessatti kan inni qabu kilaba magaalaa tokko Manchester City waliin olaantummaan isaan erga Sir Alex Ferguson Manchester United irraa deemanii as Manchester Cityin olaantummaa inni Premier League irratti qabu kan tilmaamamullee miti olaantummaa guddaadha kan inni qabu erga Manchester United Premier League Englandiin adda ba'eeti jechuudha geeba argachuun adda ba'eeti Manchester Cityin kophaa isaatti yeroo 5 geeba waancaa Premier League kana fudhachuu danda'eetu jira kunillee komii guddaa kaaseetu kan inni jiru Manchester United keessatti akka inni yerootti leenjisaalee garaagaraa jijjiirullee isa taasiseetu kan inni jiru kanaan kanuma jennee gara tapha Premier League torban kana geggeeffamaniiti yookaan dabaru ta'e har'a taphni hedduun ni geggeeffama taphootni gara 5 har'a geggeeffaman keessaa Arsenal Newcastle United waliin kan morkatu ta'a Crystal Palace ammoo Aston Villa waliin Norwich Cityin Wolverhampton Wanderers waliin ni morkata Liverpool ammoo Southampton waliin kan inni morkatu guyyaa har'aa jechuudha Brighton ammoo Leeds United waliin kan inni morkatu egaan abbooma waldorgommiin Premier League torban kana walitti fufuudhaan Boxing Day dha kan geggeeffamu walitti fufiinsaan hanga torban lamaatti waldorgommiiwwan jajjaboo keessattiyyuu wal kuffisanii darbuuf qabxii gaarii namni waldorgommii torbanoota lamaan kana keessa geggeeffaman keessa qabxii gaarii fudhatee darbe geebaaf illee olaantummaan inni agarsiisuu danda'u carraan inni geeba argachuuf qabullee asirratti murtaa jechuudha keessattiyyuu qormaata hedduu itti ta'a jedhamee kan tilmaamamaatti jiru Arsenaal waldorgommiin inni kana booda qabu keessattuu Boxing Day kana keessa qabu ulfaataadha jedhamuudhaan kan inni tilmaamamaatti jiru Manchester United illee waldorgommiiwwan jajjaboo hedduu qaba borillee waldorgommiin cimaan eegamaatti jiru keessa tokko waldorgommii Chelsea dirree isaa irratti Manchester Unitedin keessummeessu keessaati waldorgommiin guyyaa borii geggeeffamu gaa Manchester Cityin West Ham waliin ni morkata Burnley Tottenham Hotspur waliin ni morkata Leicester Cityin Watford waliin kan morkatu ta'a akkasumas Brentford Everton waliin kan morkatu ta'a tapha torban kana eegamaa jiru guyyaa dilbataa geggeeffamu kan Chelsea Manchester United waliin sanattiyyuu Chelsea ga'umsa gaariirra yeroo jirutti Manchester United immoo leenjisaa haaraa qabatee dhufa jechuudha. Ka Manchester United fi Chelsea wajjin taphatan kun gamanumaa si'oominaan eegamaatti kan inni jiru tapha cimaa Premier League England torbee kanaas jedhamuudhaan kan inni eegamudha. Inni biraa tapha Boxing Day ta'uu ammoo taphni Boxing Day keessatti geggeeffamu yeroo baay'ee gareen yeroo kana yookiin ammoo Boxing Day kana keessatti yeroo baay'ee injifatee gama Champions League ta'uudha akka danda'ullee kan tilmaamni garaagaraa kennamuufidha. Gareen taphoota kana keessatti injifatame ammoo gara gadiitti yookiin sadarkaa gadaanaatti illee bu'uu garee danda'u jechuudhaan tilmaamni garaagaraa yeroo garaagaraatti kennamaafi kan inni ture jechuudha. Mee gama Premier League England torbee kanaaf kanaan geggeeffamu keessaa tapha Manchester United fi Chelsea kan irratti haalaallu akkuma dura beekamu jechuudha. Chelsea fi Manchester United taphoota baay'ee wajjin geggeessan keessaa olaantummaa guddaa kan horatan walirratti yookiin ammoo garee masaan walitti jechuun ni danda'ama. Sababiin isaanii garee lachuu garee maqaa gurguddaa qabanidha. Premier League England hanga torbee 12ffaatti jechuudha. Chelsea taphoota 9 mo'atee jira. Manchester United ammoo taphoota 5 kan inni mo'ate jechuudha. Chelsea tapha tokko mo'ame Manchester United ammoo tapha 5 kan inni injifatame jechuudha. Kun maal agarsiisa yoo inni akkuma jalqabarraa kaasne Chelsea taphoota geggeessaa jiran keessatti olaantummaa akka inni horatee jirudha. Akkasumas galchii qulqulluu 26 dhiyaatanis qabateeti kan inni jiru jechuudha. Manchester United ilaalcha ammoo idaa galchii tokko yookiin ammoo galchii qulqulluu osoo hin taane idaayyuu galchii tokko maayinasii akka ofirraa qabudha. Tapha 5 darban keessaa Chelsea 4 mo'atee tokko ammoo qabdii kan inni qoodate Manchester United 4 mo'ame tokko qofa kan inni mo'ate kana jechuun ga'umsa guddaa irratti kan argamu Manchester United otoo hin taane Chelsea akka ta'etti kan inni agarsiisa. Jidduu kana keessatti ammoo Chelsea ga'umsa guddaa qofa osoo hin taane manni isaa tasgabbiirra sadarkaa inni jiruttidha. Kanaaf ammoo tilmaama guddaa injifachuudhaan kan kennamaaf jiru Chelseadhaaf jechuudha. Egaan waldorgommii bara kana keessatti Chelsea sadarkaa tokkoffaarra yeroo ta'u Manchester United sadarkaa 8ffaarra ta'uun
garaagarummaa qabxii 12 walirraa fagaataniitu kan isaan jirani. Egaan wal dorgommiin kun yoo gaggeeffamee jedhu yoo Manchester United kan injifatu ta'e warreen kaaniif carraalee hedduu banuu danda'a ofiisaatii qabxiin hagas mara inni bakka isaa jijjiirrachuuf qabullee Tottenhamiin yoo qixxaatedha qabxiin inni qabu. Tottenham qabxii garaagarummaa yoo hidhiste garaagarummaa qabxii 12tti jidduu isaanii jira. Garaagarummaa qabxii 12 qofa osoo hin taane galchii 26ffaadha. Kana irratti dabalatee ammoo taphni kun kan irratti gaggeeffamu Stamford Bridge irratti ta'uun isaa walumaa galatti olaantummaan gama Chelseaatti deemuu akka danda'udha kan inni tilmaamamaa jiru. Premier League England jechuudha turtii waggoota 29 keessa galchiiwwan 143 walirratti kan lakkoofsan keessaa 71 Chelsea 72 ammoo Manchester United irratti lakkoofsiseeti kan inni jiru jechuudha. Walumaa galatti akkuma jalqabarraa kaasan Chelsean leenjisaa gaarii qabatee jira. Leenjisaa gaarii qofa osoo hin taane haalli ga'umsi inni yeroo ammaa kana irratti argamu taphattoota akka ciccimoo hedduu qabatee jira. Garuu ammoo taphattoota muraasa kanneen akka N'Golo Kanté fa'aa jechuudha. Miidhamaan akka hin seenne illee kan himamaatti kan inni jiru. Kanaan alatti Chelsean guutumaan guutuutti ga'umsi inni qabu wajjin sadarkaa amma jiruun Manchester United maybe keessattiyyuu asitti Thomas Tuchel leenjisaa jabaa bara kanaa ta'a jedhame balandooriidhaaf nama kaadhimaman keessaa leenjistoota kaadhimaman keessaa nama tokkodha. Kanaaf Manchester United immoo hanga qindoominaan gara dirreetti seena kan jedhullee gaaffiidha. Haa ta'uti Chelsean ga'umsa gaariirra yeroo jirutti wal morkiin kun taasifamuunsaa taphoota ittaanan keessattiyyuu Chelsean tapha ittaanu Watford waliin kan inni morkatu. Kan inni morkatu immoo guyyaa Roobiti sababa boxing day waan ta'eef roobiillee wal dorgommii ni qaba Chelsean. Egaan wal dorgommiiwwan jajjaboo gara fuulduraatti isaan eeggataniifillee taphni isaan bor taphatan kun isaaniif murteessaadha. Kanaan kanuma jennee egaa wal dorgommiiwwan gidduu kana gaggeeffaman hanga roobitti kan jiru waamnee kan bira dabarta. Guyyaa kibxataa wal dorgommii Premier League Itoophiyaa kanaan Newcastle United Norwich City waliin ni morkata. Leeds United immoo Crystal Palace waliin guyyaa kibxataa ni morkatu jechuudha. Wal dorgommiin kun itti fufuudhaan guyyaa roobii immoo kan waliin morkatan Watford Chelsea waliin, Wolverhampton Wanderers Burnley waliin, West Ham United ammoo Brighton waliin, Southampton Leicester City waliin, Everton Liverpool waliin, Aston Villa immoo Manchester City ni keessummeessa jechuudha. Taphni Premier League kun itti fufuun akkuma nu jalqaba irratti kaasne torban lamaaf ni gaggeeffama. Qabxiiwwan himnee gama diree ispoortii keenya isaa taanutti kan nuti dabaru ta'a jechuudha. Chelsean qabxii 29 qabachuudhaan hanga ammaatti Premier League gaggeeffaman sadarkaa jalqabaa irratti argamee jira. Akkasumas Manchester City qabxii 26, Liverpool immoo qabxii 25 walitti aanuun tokko amma sadii qabataniiti kan isaan jirani. Kilaboonni sadarkaa gadaanaa irratti argaman yookiin immoo sadarkaa gadi jiran keessa Newcastle United qabxii 6 qofa walitti qabachuudhaan sadarkaa 20ffaa irra, Norwich City immoo qabxii 8 qabachuudhaan sadarkaa 19ffaa irratti yoo jiru, Burnley jechuudha qabxii 9 qabachuudhaan sadarkaa 18ffaa irratti argamaniiti kan isaan jirani. Maybe isaan kun sadarkaa ol ba'uu hin dandeenye yookiin ol guddachuu yoo hin dandeenye ga'umsi isaanii bara kana Premier League England ala ta'uuti kan isaan malan jechuudha. Newcastle United erga abbaa qabeenyaa cimaatiin bitame yookiin immoo warroota Saudi Arabiyaatiin bitameetii booda ga'umsi inni agarsiisuu danda'u baay'ee tokko olaanaadha jechuudhaan eeggamaati kan inni ture. Haa ta'u malee ammaaf sadarkaa 20ffaa yookiin immoo sadarkaa dhumaa irratti argameeti kan inni jiru jechuudha. Kana jennee gama egaan daayirekteera keenya yeroon keessan deemeera nuun jechaatti jira. Serie A Itaaliitti yoo kan dabaru ta'e Serie A Itaaliitiin taphoonni walitti fufuun hanga qixxaata dhufuutti ni gaggeeffamu. Egaan sadarkaa gaarii qabatee kan deemaa jiru immoo wal dorgommii Serie A Itaalii kanaan Naapooliidha. Naapooliin egaa wal dorgommii kanaan qabxiiwwan gaarii walitti qabachuun qabxii 32 walitti qabachuun sadarkaa tokkoffaa irratti kan inni argamu. Taphni guyyaa har'aa gaggeeffamu taphoota 4tu jira gama Serie A Itaalii kanaan. Serie A Itaaliitiin har'a kan waliin morkatan Sampdoria Verona waliin ni morkatu. Empoli immoo Fiorentina waliin kan morkatu ta'a. Juventus Atalanta waliin, Spezia Inter Milan waliin illee wal dorgommiin isaan har'a morkatan waliin godhan akkaan eegamaatti kan inni jiru. Udinizeen Genoa waliin guyyaa boruu ni morkatu. AC Milan ammoo Sassuolo waliin, Spezia Bologna waliin, Roman Torino waliin, Napoliin Lazio waliin guyyaa boruu waliin morkatu jechuudha. Egaan wal dorgommii Serie A Itaalii bara kanaatiin taphoota torban 14ffaatiin wal dorgommiiwwan gaggeeffaman hedduun isaanii ni eegamu. Haa ta'uti sadarkaa tokkoffaa irraa akkuma sila kaase
Naapooliidha kan jiru sadarkaa lammaffaarra AC Milan qabxii 32 walitti qabachuudhaan gooliidhaan caalamuudhaan egaa kan inni sadarkaa lammaffaarratti jiru Naapooliidhaan jechuudha. Inter Milan sadarkaa sadaffaarra qabxii 28 walitti qabachuudhaan kan inni argamu. Egaan taphni Serie A Itaalii kun walitti fufuudhaan gidduu kana kan gaggeeffamu ta'a. Asirratti tapha akka tapha kilabni akkaan eegamaatti jiru kilaboota maallaqa gurguddaa baasuudhaan sadarkaa addunyaatti taphattoota gurguddoo bituudhaan beekaman keessa Juventus kilaba tokkodha. Haa ta'uutii garuu wal dorgommii bara 2021 kana sadarkaa 8ffaarra taa'uudhaan qabxii 21 qofa walitti qabachuun ga'umsa gadaanaa jedhamu kan inni agarsiisaa jiru Juveeni. Egaan wal dorgommii bara kana kan torban kanaatiin kan guyyaa har'aa kanaan Juventus Atlantaa waliin wal dorgommiin isaan taasisan akkaan eegama. Atlantaan sadarkaa 4ffaarra taa'uudhaan Juventus immoo sadarkaa 8ffaarra taa'uudhaan wal dorgommii ni taasisu jechuudha. Egaan wal dorgommii Serie A Itaalii torban kanaatiin taphoonni akkaan eegaman keessattiyyuu taphni Juven Atlantaa waliin geggeessu isaan eegaman keessaati. Taphni biraan kan torban kanaa keessattiyyuu daawwattoonni keenya maaliif nu biraan sun gayyoo nageessan jedhan keessaa inni tokko immoo Spain La Ligaadha. Spain La Ligaan taphoota ciccimoo qabateetti kan inni jiru torbee kanas jechuudha. Real Betis Levante wajjin kan inni taphatudha. Guyyaa boruutti jechuudha. Cadiz gama Atletico Madrid wajjin kan inni taphatudha. Real Madrid immoo tapha Sevilla wajjin taphatu gamanuma kan inni eegamu jechuudha. Real Madrid hamma ammaatti tapha La Liga Spainin kan inni taphatu jechuudha. Real Madrid walaalteetu qabxii walitti hammaarachuudhaanis tapha Spanish La Liga kana sadarkaa jalqabaatiin dursaati kan inni jiru jechuudha. Qabxiiwwan 30 qabaachuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti kan inni argamu. Akkasumas Real Sociedad qabxii 29 qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaarra jira. Sevilla immoo qabxii 28 qabaachuun sadarkaa sadaffaa irratti kan inni argamu. Garee sadarkaa sadaffaa fi garee sadarkaa tokkoffaarra jirutti kan inni taphatu. Kanaaf taphni guyyaa boruu geggeeffamu kun jechuudha. Gamanuma soomina guddaan kan inni eeggamaa jiru jechuudha. Gama Spanish La Ligaati. Eegaan La Ligaan Spain kanaan ga'umsa gaarii irratti hin argaman jechuun leenjisaa isaanii jijjiiruudhaan keessatti taphataa isaanii beekamaa ture Xavi gara kilaba isaaniitti fiduun leenjisummaan kan muudan Barcelona illee taphoonni isaan geggeessaatti jiran keessatti iyyuu har'a taphni inni Villarreal waliin geggeessu akka maleedha kan inni eegamu. Barcelonaan egaa ga'umsa gaarii agarsiisaatti jiru sadarkaa torbaffaa irratti kan inni argamu. Sadarkaa torbaffaa irratti qabxii 20 qofa walitti qabachuun kan inni wal dorgommii bara kanaa geggeessaatti jiru. Kanaan dura sadarkaa 4 olitti isaati kanatti kan inni argamu Barcelonaan. Haa ta'uutii taphoota har'a geggeeffaman keessaa tuqne goolabuudhaa fi har'a kan waliin taphatan Deportivo Alaves Celta Vigo waliin guyyaa har'aa ni morkatu. Valenciaan Real Valladolid waliin ni morkatu. Akkasumas immoo Mallorcaan Getafe waliin Villarreal Barcelona waliin taphni isaan har'a geggeessan akka malee eegamaatti jira. Egaan wal dorgommii kanaan akkuma jalqaba irratti kaaste Real Madrid qabxii gaarii walitti qabachuun sadarkaa tokkoffaa gaafa wixataas taphni itti fufee kan taphatu jechuudha. La Liga Spain kanaan Osasunaan garee Ilchee wajjin kan inni taphatu ta'a. Tapha xumuraa gaafa jimaata geggeeffamuun ammoo Granadaan Deportivo Alaves wajjin kan inni taphatu ta'a jechuudha. Walumaa galatti La Liga Spain torbee hamma ammaatti geggeeffame akkuma jalqaba irratti kaasne Real Madrid sadarkaa jalqabaa irra jira. Inni biraammoo Barcelona garee kana keessaa eeggamaatti ture gara sadarkaa torbaffaa irratti kan inni argamu jechuudha. Maaltu ta'uu danda'a keessumaayyuu Villarreal wajjin taphanni geggeessu akkuma irratti tutte leenjii taphataa duraanii hangafa garee isaanii kan ta'e Xavi garee kanatti fiduu wajjin wal qabee gama leenjisummaatiin fiduu wajjin wal qabee maal fiduu danda'a kan jedhu gamanuma tilmaama guddaa argachuudhaan kan eeggamaatti jiru jechuudha. Egaan daawwattoonni keenya taphoota hedduutu hafeetu jira. Isaaniin maaf nu biraan hin geenye yookaan jedhan ta'e yeroo keenya waliin deemuu fi kanatti aansuudhaan sagantaa kanatti aansuun sagantaa dirree ispoortii FIB keenyatti aansuudhaan haayilaayitiiwwan taphoota darbanii kan Champions Leagueitii fi taphoota fiffilataman fillee kan isaan biraan geenyu ta'a. Isaaniin akka isaan hordofan gamanumaan isaan affeerra. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irraa kan daawwachaa turtan dirree ispoortiiti. Dirree ispoortii keenyaan immoo yeroo keenya waliin deemuudhaaf wantoota bira ga'uu dandeenyu bira geenye irraa kan hafan immoo 75-76 irratti ookee jettanii yoo ergitan odeeffannoowwan kan biraa kan isin biraan geenyu ta'a. An Mubaarak Bashirin ture akkasumas Abbuu Maqaasoo nafaana ture gama ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Lammii Solomoon nufaana ture yeroo gaarii.